Wanted dhugaa rabbaati iskoola social media kanaa taatee dhufte jalqaballee yeroo dhuftu Maammadoo dogongoruu fi haadhee dogongortu hedduu barnoota kennaafii dhufte osoo waan sanniin hundaa osoo beeytu osoo barsiiftuu haati faatee dogongortee waan akka hiisanis ni gooti jennee tilmaamnee illee hin beennu garuu ammoo namni si cabsuu barbaadu namni si xiqqeessuu barbaadu hedduun akkasirratti duulaa jirus argine sanirraa ammoo irra caalaa warra silaa keessaan haasofnee dubbannee lolluu dandeenyus itti dubbanne argineerra illee ati illee baga argitee nullee an argineerra ati dhugaa rabbiinuuf akka ilmaan Arsiititti illee akka ilmaan Oromootti illee akka Oromootti illee ati dhugaa rabbii dubartii jabduudha. Haalli amma miidiyaa kanarratti deemamaa jiru kun hundinuu ni darba waan ta'eef osoo tasgabbooftan jechaa turre jechuudha. Warri talkaashaan TikTokii kanarratti follow barbaadu wama barbaade haasawa wama barbaade baxxanfatee irraa dubbata waan ta'eef durullee ni beeyta waan ta'eef nutis ni beeyna. Kanaaf haadha faatee sitti illee hin dhagaamini sommoo si cinaa jirra si duuba jirra kanaaf sitti hin dhagaamini. Wanni hundi yoo darbiti ta'ee osoo hin taane wanni beektee kaala keettuun irraa dubbatanillee miidiyaa irratti beektee baatee waan keessoo kan keetii boottee himachuu santu xiqqoo dogongora ta'e. Sun ammoo fiilingii sun ammoo warra xalaataa kan kee warra si jibbutu beektee kasan fuudhee ittiin gulufaa bahee jechuudha. Argine irrallee atillee argiteetta. Xalaatota kan kee akkamiin wama xiqqoo wayii argine waa'ee ishii kana ittiin fiiguu dandeenya warra jedhutu booyuu kan kee waa himachuu kan keessan osoo siin hubatiin gara biraatti fuudhanii kaanii jechuudha. Kanaaf ati jabduudha. Nuuf ati akka dhiiraati dhugaa rabbi akka dhiiraati si duuba jirra waan ta'eef sitti hin dhagamin haadha faatee jabaadhu. Arma booda waan akkasii deebitee miidiyaa kanarratti waa'ee keessoo kan keetii lammatiin himatin hin dubbatin illee kanuma siin jedha galatoomii jabaadha. Fatto come thank you. Così tu baddu? Difama jedduun seeni wallahi fakkeenya teenna dubartiin maal akka kan nu agarsiise eenyummaa keetiin si jaallannaa baay'ee ba'uu baate illee nu dhimma viidiyoo hin qabnu si jaallatu si jaallata takkittii teenna wallahi hedduu si jaallannaa hundi kennaa jechuudha Oromoon guutuu si jaallatti nu jabaadhu lammata waan akka isirratti arginu gaa. Adi barnu fakkeenya hundanuu taate waan ta'eef lammata gadditus gammaddus baqa keessuma keetiin nu qabadhu. Wallahi hammeenya kan kennamnu fedhu hin jiru. Nama lama sadii kanneen dhiisii nu barbaannu sanniini umrii si dheeressuu si jaallanna Oromoon guutuun shamara kenna guutuun situ mataa ol qabe waan ta'eef jabaadhu fayyaa si haa kennu hin aarini immoo raftii fudhadhu ishee. Yalla jaaladhe lubbuutii ishee galatoomii qaaliitii yaa. Namni dubbachuu barbaadu odaa fixattee haasaa qabuma kee sodaadhu. Haadha faadhatii bakka hin taphannaa yeroo biraa jabaadhu nama bakka gadhiisaa nama seenuu barbaadu seensis nama dubbachuu barbaadu. Ishee haadha badhootii yaa qaaliitii yannaa jiraadhu jabduu koo. Haadha faatee seefuun si barbaada na seensisiin jedha. Seefuu seensisiin lubbu. As jala jira natti bilbilam. Ana gadi na darba. Haadha badhoo jalaa buusaa qoyi. Seefuu jechuun akkoo nama agar. Wallahi kalee nu wajjiseen. Dhugaa ni jaaladhaani wallahi. Assalamu alaikum. Seefuu shaalama mishaa. Assalamu alaikum. Welcome, my ex-co. Waalaikum assalam. Bara ilaa ganamaa as majalataa. Onni cufaadha. Ani kaleessa mana abbaa Abdallaatti waa jedhee ture. Abbaan Abdallaa ammoo waan an gaafadhe naa deebifne akkumatti waan an si gaafadhu naa deebistuu fi seenuu danda'e. Namni waan kana sirratti dalage kuni biyya kam jiraata? Waan kamiin? Waan amma asirratti oofan kana. Barseefuu shaa photoshoppii nama jedhanii barra dhageeffadhu kan maaltu ture beektaa? Naagalee bara akka photoshoppii ta'e beekee haa ta'u namnummaa waan dharaa kana dalage argitee wanni kun reputation namatti taphatuudha. Eessa jiraata? Biyya kam jiraata? Akkasuma beeku fedhe. Wallahi an bakka isaan jiranillee hin beeku eessa akka isaan jiraatanillee hin beeku.
Ani kama hinjirti daniitu maani tama haati irraa duute tana telegiraamaa fi olii gadi guuraniitu maan olii gadi deeban arge malee ani wallahi eessallee akka isaan jiraatanillee beekullee baadhisu. Yaa ani wanna si gaafachuu danda'ee fi wanni kun maqaa nama balleessuudha. Maqaan nama balleessuun kun immoo iyyuu akka nama ajjeeseeti biyya Faranjii kanatti. Gurbaanii Ameerikaa jira jechaa dhageenyaanii adda baafachuudhaaf beekee nama kana wanna kanaa kun Oromoo keessatti baratamtee jirti beekee wanni kun Oromoo keessatti baratamtee tiktaakni kun guutuun Oromoo yoo jedhan waan akkanaatiin nu beeka. Sabni biraa Oromoon uummata waan akkanaa dalaguutti nu beeka. So namni kun yoo biyya Faranjii jiraate badii hamtuu dalagee lubbuu namaa baasee fakkeenya goonaa seeratti dhiyeessinee fakkeenya Oromoo biraatii goonaa akka Oromoo lammata waan kana karaa kana baatee waan akkanaa kana namarratti hin daleeni jechaaf hin gaafanne. Ijoolleetu kaleessa gurbaan biyya Faranjii jiran keessallee Ameerikaa jiran. Sababni ani gaafachuu dandeenye kanaa. Sani jechuun sani akkasumatti haa namni dubbatu malee namoonni duyyaa karaa keessaatiin karaa koominiitiidhaatiin illee namoonni hedduun dubbisanii waan akkasii biyya kana jira jedhanii mina haga hadda ganamaatitti wanno jedhanii. Na wallahi wanni akkasii suni laan takkaan diyaasbooraa gammaatitti argetti nama biyya Faranjii jiru gaddebee waan akkanaa kana postatu gaddebee waan akkanaa kana dalagu takkaa dhagaheen beeku okaa Ameerikaa jira okaa Kanaadaa jira isatu waan akkanaa kana godhe waan akkanaa kana isatu waan akkanaa goosise takkaa maybe yoo irraa waraabanii gad darban Allahu alam malee an takkaa ijoollee biyya Faranjii jirtu waan akkanaa gootullee dhagaheellee hin beeku argeellee hin beeku hagadhaatitti. Kuanga waan akkasiisan illaa wallahi waan inni kaa godhani ijoollee biyya Arabaa tanniintu yoo rimataan qabne waan akkasiisan dalaga malee ijoollee biyya Faranjii jiranii miti dhugaa rabbi rabbi dhugaan waa dubbisu. Okay, akkas taatu wanni dhara ta'uu namni marti beeka wanni akkana akka haadhi kan goone nama maratu beeka waan akkasii malaan. Oromoo biratti waan hin baratamin tokkotu jira waan Oromoo biratti safuu maali beeytanii dhageeffadhaa Oromoo nama akkuma shantos jala jiran fakkaata. Laali takka namni gaafa miira keessa seene dhufee koomunitii isaa hiriyoottan isaa warra sooshaal miidiyaa irratti isaan hordofu kana mari'achiisuun waan sirratti bahee miti boottee miira kee himattee fayyaa dhabee ni dhukkubsadhee na qarqaaraa yookaan immoo argitee namaatu miira kee na cabsee namaatu qalbii na cabsee jettee himachuuni waan uummata biratti beekamaadha. Saba keenya biratti ammoo gaafa dhuftu ittiin si arrabsan ittiin si xiqqeessan imimmaan kan keessan faayidatti jijjiiratan. Si galee saba keenya bira jirtu wanni sun. Saba biratti immoo iyyuu namni gadi bahee express godha yaada isaa kan qabu ibsata addunyaa irratti. Si galee nama keenya biratti wanni kun bu'a. Hin baratamne. Duubatti hafummaa qabna beeytee kana ijoolleen waan si jedhanii jiranii anirra deebi'ee isin jiru. Kalammaffa wannan jechuu fedhu. Namni qaama dhalaa laaluu feetan wanta akkan wanni isa mallaqa baastanii jirtu deemaa bilbila harkaa qabdanii. Dhugaa isanin jedha. It's no big deal. Waan guddaa amma isan argitee asirratti yaatanii nama 10,000 teettanii laaltanii miti. Wanni harkuu feetan deema miidiyaarra jira bakka feetan ta'adiitu jira feetan gurraachaatu jira achi deemaati sallaala. Kana jettanii maqaa namaa balleessuudhaaf waan hin tattaane asirraa hin dalagina. Warri waan kana dalaydan immoo iyyuu itti gaafatamuuf deemtan. Wallahi nama biyya Faranjii jiru yoo taate ani mallaqa kiyya baasee atoorri itti qabadhee boolla buusa. Maaliif jennaan maqaa nama balleessuudha lubbuu nama baasuudha wanni kun. Isaniif kalaamiti namni adaba hin qabne adaba isanitti butuu dandeenya bakka seerri jiru yoo jiraatan yoo bakka seerri hin jirre bakka namni isan hin argine jiraatan isanuu boolla qotattanii jirtan. Ani nama laali dhugaas hin jedhaami haadha faatee ani tur si beeka Facebook irratti gaafa ati gadi baatee dubartii gorsitu gaafa duraasan. Sanii si mazzanna malee baalagee waan hin tattaane dalee deebisanii waan baalagee dalee deebisi mazzanna.
سيقالي كنافي وان كان اللي إرى ديبتين دوبتين إرى ديبتين دوبتين سياقة عثمان تجلابي أكانوا ما تبافتشو في سيني قالتومي ويا غاري سنيا ودلقا رجلانا كانت Kan saya abar oke dubbadhu ishii lubbuu. Rakkoon qabaa dhokko. Isaan maqaa kana gabaabsee kaatee deemaa sana maaf jedhee an dubbadhu bareeddu. Ennaa waan ofii koo jabduu teennaa qaalii teennaa homaa sitti dhaga'amin ishee jawaadhu mataa gadi hin qabatinii durallee mataa gadi hin qabatte waan taateef jawaadhu siin jedha ishee kanumaa galatoom. Noorullee bagan isin qabaadha. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندا درا الحمد لله بقوم جاتي أرجنة وندا أول وانت جابت تسيطوي سجنة نين كما ترى anyways أكتاين أكمله تاين وعمله أكاتيل إنشالفني نبينا وندا أول تات وانا ما سر فرسان كان أجندا قد تنكنا أكاكم نغاري تلاليني نمني كينن بيت عملنا مكينا وافرسو جالتاني وافرسو كون سايكولوجي كي أكسي داو مالا جنة يادا تراني أغارا كي أنا كياتي يجو ولما غلطي نمني وابايا يجو دندا أتنا موفتي أماني جراتو أما اللي وانا كسيسان إغنور قوتي يو بربادا يو يادت غافا كودا جا كودا لما كما لما في ديك دميشاني واي نمني أرغيتي وان بلغنا كنا ميديا رتي أفرسو akka gaaritti ibsaa turte wallahi osoo waan akkasii iyyuu ka dhufu taate akkasitti se ignore goota jedhee yaadaa ture walumaa galatti osoo ta'ellee osoo ta'ullee baate ani nagaa kee barbaada okay dhugaa rabbii dubbachuuf haadha faate baay'ee tokko onnee kiyyarraa si jaaladha akkaataa kanaan guyyaa sadi moo meeqa asagalee kee dhabuu kennatti yaadaa fi yaaddoo keessa turre dhugaan dhuga sigalee namoonni gariin akka salphatti ilaaluu danda'a kasi jaalatullee kasi jibbullee dantaa isaatii ati akka nama tokkotti intala jabduu jabina kan keemmootu lafarrattillee qilleensarrattillee argisiifteetii jirta wanti of duuba si deebisu hin jiru jabaadhu galma guddaa geetta rabbi galma guddaan si haa ga'u ani alhamdulillah jedha waan bira waan baay'ee jedhu hin jiru namoonni hedduu waan gaarii dubbatanii jiranii kanumaan baguma rabbiin fuula kee nu argisiisee sagalee kee illee nu dhageessisee siin jedhaadha faate. Alhamdulillah. Baba kee ulfaadhu waalaikum. Thank you. Waan ofiiti yaa galatoomi lubbuu. Thank you namsee. Galatoomi baba koo. Ulfaadhu wallaan illee hedduu siin jaaladha. Yoo asirraa kolfee taphadhee fi wantoota tokko jejjere malee wallahi nama sharrii qabuuf nama akka inni baduuf yaadu nama akka inni wanna jedhuuf yaadu tokkollee hin qabu. Keessa kiyyallee rabbiin na beekaa kana rabbiillee namnillee natti ragaadha. Ela gabaabsee yaa ummata ani wanni takkattiin jechuudha dhugaa rabbi akka nama tokkotti jechuudha hanga sitti dhiyaadhee si dubbisee si argellee ati waan barbaadde osoo namni haga anaa waa jetteen hin jiru ani immoo wallaahi billaahi dhugaa namoonni tokko akka nama fakkeessutti nama fudhachuu danda'u ani akka obboleettii tiyya takkaa cinqamuu tokkotti si cinqamaa ture wallaahi billaahi rabbiin na shaahid walumaa galatti haadha faate ani jechuudha erga gaafa si argee si bareetirraa keessoonillee waliin haasaa turre nama akkamii akka taatellee si argaa ture ati qulqulluu ta'uu qulqulluu nama onneen qulqulluu ta'uu kan kee wallaahi ragaa bayaa ani ka qaaman waliin argine taa'e kana dhiisi ka argiteetiin qilleensarraan waliin haasofnee si hubadhe osoo si bira ga'ee